Mana inaaf tura bena mattiin kenini namichi tokko haati manaa isaa akka malee inaafti ganama galgala isa gubdi namicha kana inaafarra dhiisuuf ijoollee jira dhiituuf immoo karchallee jira inuma jiraatan jireenyuma jiraatan amma guyyaa tokko jaartiin haati manaa isaa kun ogguusiin alaa ol seentu manarra yeroo isheen seeltu siree irratti miiluma afur agartee beek miiluma achiyas gabbahee miila afur agartee jechuudha. Ulee namicha kana namichi kun gaafa rakkoof ol kaate kana lafaa fuutee haraan hin qabadhee miti jettee namicha kana numa haga inni duutti kana cabayte jechuudha. Daaraa gootee cabsee erga urreessitee booda baqachuudhaaf yeroo fiidee alatti gabboodhaaf deemtu limmi giluma yookiin saaloonitti yeroo achi gabbaatu abbaan manaa isii soofaarra taa'eetu heerfoonii gurratti kaa'ee inaafaan duroo jirtii faadhee garaan jabaatiin dhaggeeffate. Hogguu agartuun diraatee jechuun itiin hayi. Hai haniti ya dhuftee jedheni bar haadhaaf abbaa haatiif abbaan kan kee dhufaniitu isaa mandirbaa keenya rafan jedhanii ol galchee raffise ana batas rafna jedheetiin ol galchee achi rafuu jiranii dhaqii dubbisii jennaan wayi numan dubbisee jettee barreeffamu tana numan dubbisee bar jettee barisin qaata dubbisee